ijoollee keenya kallattii kanaan akka guddatan kana itti argisiisuun barbaachisaadha. Egaa waa'ee amantaa keenya, waa'ee jiruu keenya, waa'ee fayyaa keenya kadhachuudhaan Waaqa keenya galateeffachuun barbaachisaadha. Karaa biraatiin qulqulluu Daawit faarfannaa boqonnaa 29 lakkoofsa 2 irratti akkana jedheera. Kabaja maqaa isaa Waaqayyoof fidaa. Kabaja maqaa isaa Waaqayyoof fidaa. Iddoo qulqulluu isaatti Waaqayyoof sagadaa. Gara mana Waaqaa kan dhufnu kabaja maqaa isaa. Waaqayyo guddaadha. Nu gargaara. Rakkoo keessa jirrurraa nu baasa. Fayyaa keenya eegee haga dhumaatti nu waliin jiraata. Fayyaadhaan jiraanna, nagaadhaan jiraanna. Rakkoo keessa jirru keessaa bahuudhaaf humna nu ta'a jechuudha. Kabaja Waaqaaf fiduu jechuudha. Waaqni guddaadha. Kan isa caalu hin jiru. Nuti isa fuulduratti hojiin keenyas qaamni keenyas baay'ee xiqqaadha. Kanaafuu Rabbitti amannee, Rabbitti abdii godhannee Waaqa keenya akka nu gargaaru amannee kabaja maqaa isaa san gara mana Waaqaa fiduu qabna. Namoonni nu arguu qabu. Akkuma Waaqni nu argu san namoonni nu arguu qabu. Nu ilaaluu qabu. Nuti gaafa gammannee faarfannu, gaafa gammannee Waaqa keenyatti galateeffannu. Inni biraa namoota Ximootiyoos ergaa isaa isa lammaffaa qulqulluu Phaawulos lakkoofsa boqonnaa 1 lakkoofsa 7 irratti akkana jedheera. Waa'ee kadhannaa Waaqayyoon hafuura humnaaf jaalala akkasumas of qabu malee hafuura sodaa nu hin kennine jedha. Waaqayyoon hafuura humnaaf jaalala, hafuura humna nu ta'u, jaalala nu ta'u malee hafuura sodaa nu hin kennine. Wanti sodaan hin jiru jechuudha. Waaqayyo qabannee namoonni tokko tokko aana'uu danda'u, sodaachuu danda'u, nan dogongoraa jedhanii. Hundi keenya wanti sodaan hin jiru. Waaqayyo qabaanne, kan Waaqayyo hin qabaanne dhuguma sodaatudha. Sodaa isa dhugaa namni Waaqayyo qabu, namni Waaqatti amanu hin sodaatu. Homaan sodaannu. Kanaan booda homaan sodaannu. Namoonni tokko tokko namoonni jibban fayyuu keenya irratti kan inaafan akkanatti wal geenyee gaafa wajjin teenyee akkanatti bareednu kan Oromoon gaafa wal ga'u afaan isaatiin akkanatti gaafa dubbatu hawwacu hedduu. Hundi keenya hedduu dhagaa jirru. Sooshaal miidiyaa irraa waan hedduu walii gadi kan fiigu akka saree maraattee baay'eedha. Nuti garuu Waaqayyo qaba. Waaqayyo jenneeti kan walitti dhufu. Kanaafuu hafuura sodaan qabu. Wanti sodaachisu hin jiru. Biyya bilisaa keessa jirru. Uummata keenya tajaajiluu dandeenya. Of tajaajiluu dandeenya. Ijoollee keenya guddifachuu dandeenya. Akka barbaannetti Waaqa keenya galateeffachuu dandeenya. Mana kiristaana tokkoo miti 3, 4 taana. Inni ijaarra bakka hundatti iyyuu namoonni keenya bakka dhuftanii akka sila jenne sanitti of mul'isnee, of argisiisnee barsiisuudhaaf, of argisiisuudhaan isa karaa dhugaa ta'e kana namootatti himuudhaan abdii guddaa qabaadha. Yeroo gabaabaa keessatti mana amantaa 3, 4 uummanna. Fakkeenyummaan keenya naannolee biraatiif, isteetii biraatiif fakkeenya guddaa ta'a. Sammuna kana dhageessanii yoo ta'e warri siyaatiin walitti ba'aniiti Oromoon tokkos keessa jira. Maqaadhaan Oromoodhaa jennu biitamaa kan ta'e jechuun danda'ama kan akkasii gurguramtu jara keessa dhaabbateef kuni wanni raawwatan kun seeraan alaa maali waan akkasii kan dubbatu yeroo hundi keenya qixxee waan hin taaneef leebiliin irra jiru garaagarummaa waan qabuuf namoonni sodaatan, namoonni shakkan jiraachuu danda'u. Hoomaan shakkina. Kan du'uudhaa deemu silaa wajjifachuun isaa nafa. Akkasii miti? Manfaraagadha. Kanaafuu Waaqni nu gargaaree asiin nu ga'ee jira. Cimaa
wanda barreessuu qabdan barreessaa, kan faarfachuu danda'u, kan barsiisuu danda'u, kan gorsuu danda'u, kan araarsuu danda'u, hundi keenya hojii keenya raawwannu. Boruuf hin jedhinaa. Wanni boruuf jennu hin jiru. Addunyaa keessa jiru boruuf wanni jedhamu hin jiru. Umriin keenya deematii jira. Waan gaarii hojjennee, waan jabeenya qabu, waan seenaa ta'u hojjennee darbuun barbaachisaadha. Asis jiraan, bakka biraas jiraan, hojjennes hojjechuudhaan darbuun keenya waan gaarii qaban, Waaqayyo gaarii, Waaqayyo nu gargaara. Carraa kana nu kennee jira irra caalaa hunda keenyaaf. Kanaafuu hafuurri sodaa tokko nu keessa hin jiraatu. Jiraachuus hin qabu. Wal cimsuu, wal gargaaruu, wal jabeessuu qaba. Jara akkuma beektan hirribaallee ka'anii dhufuudhaaf yeroo tokko tokko nama rakkisa. Kan keenya kun keessattuu warri kan sa'aatii 10tti kan wal ga'u, hoggoon sa'aatii 11tti kan wal ga'u. Akkasii miti keenya 12 sababa qabu. Cimina keenya karaa nuti filanneetu kana mo'uu qaba. Galgala yeroo gara isichaa deemnu kadhannee yookaan waaqatti himnee kan rafnu yoo ta'e, hin ciisnu yoo ta'e ganama nu baasa. Amantu akkana namantu dafeetii gaa'ettanii sa'aatii 8tti yookaan raftan ta'e beekamu sa'aatii 2tti jechuu dandeessa. Booda immoo raftan gadi nama qabdi. Reefni biyya kanaa sababa baay'ee gadi nama achi diippi keessa nama galchi. Ani fiiliingi akkasitti qaba. So yeroo rafnu himnee na jajjabeessi rakkoo tokko malee ganama waaqa kiyyaa kan galateeffadhu na gargaarii. Na jajjabeessi jechuun barbaachisaadha. Egaa amantaa keenya cimnee abdii waaqarratti qabu jabeeffannee wal jaalannee wal kabajnee wal gargaarree jaalala isa hunda caalchisanii waaqa keenya jaalachaa waan waaqni barbaadu raawwachaa hojjechaa kadhannaa keenya akka cimnu Waaqayyo nu gargaaru eebbifama. Obboleessa keenya barsiisaa keenya Girmaa Rabulee kan nu barsiise Waaqayyo galanni isaaf haa ta'u. Obboleessa keenyaafis sagalee jireenyaa isa dhageessisu, sagalee jireenyaa isa dhageessisu, sagalee jireenyaa isa dhageessisu. Egaa the pillar of the religion yookaan immoo utubaa amantii sadan kan kaasee obboleessi keenya nu barsiise haala gaariitiin nu barsiisee jira. Inni utubaan jireenyaa sadan sun maal jedhe? Utubaan amantii maal isanni ban amma akkana jedhee Soostuu Sillaasee jedhe moo maal jedhe? Aynatti maal utubaa jedheetu kan amantii keessa jiru jedhe piilar jedhee indoo amantii abdii jaalala. Amantii abdii jaalala eeyyee. Inni shanani inni pillars of the church inni jennu yookaan the 5 sacraments of the church jenne iccitii shanan jenna miti jira kan iccitii Sillaasee isa keessa jira, iccitii namummaan isa keessa jira. Inni kutaa barumsaa kan biraati. Garuu inni ammanni barsiisaan keenya kaasisuun wanta sadan kana of keessaa qaba jechuudha. Amantaan isa tokko. Amantaan cimaadha. Inni hunduu daqiiqaa muraasa gidduutti kan isaan kaasanii kunumtuu olchee nama bulcha. Amantaan maalii eessa ga'ee eessa magaa isa jedhu sana ala ibsinu jechuudha. Kana biraan immoo abdiin maa inni ala jedhamu immoo sila jedhaniiru. Namni abdii malee jiraachuu hin danda'u. Abdiin isa cimaadha. Minaan utuu nyaatiin bishaan utuu dhugin amma torban tokko akkana turuu dandeessu. Abdii namni kute garuu abdii namni qabaanne garuu oolee buluu hin danda'u. Abdiin kaayyoo keenya isattiin oollee bullu sana ta'a jechuudha. Kana hundammoo kan caalu jedhe maa inni jedhe jaalala jedhe ilaala jaalala. Namoonni baay'een amma adeemsa adda addaa kana sammuu keenya keessa kan yeroo baay'eedhaan galchaa turan ofumaan qoradha taa'ee al tokko eessarran ture karamitti deemaan ture
obboleeyyonni koo jarri lallaban eessa jiru jedhee al tokko waan jarri lallaban taa'ee gaafa dhaggeeffadhullee jecha waaqayyooti immoo fedhii dhuunfaati kan lallabaa jiru jedheen ilaala dhuguma rabbiitiif. Obboleessi keenya sana jedheera gara kadhannaatti gara mana waaqayyootti akka hin dhufne kan nu taasise jaalala nu waaqayyoodhaaf dhabuurraa kan madde otoo hin ta'in namoonni mana waaqayyoo jiranu namoota kanu keessumattuu saba keenya gara mana waaqayyootti akka hin dhufne kan taasisanu bakkeerra dhaabbatanii balbalatti cufanudha. Argitanii balbala cufuu hin barbaachisu. Uummanni waaqayyo hunda keenyaaf tokko gati ta'eef lubbuun isheen waaqayyoon feetu waaqayyoon argachuu malti. Waaqayyo kan hunda keenyaati. Namoonni garuu amantii bareedduu kana ortodoksii tawaahidoo kana see bareedduu see kana dhugattuu namatti bareedde amantiin seerri isaa ammallee gaafa ganama kaatanii rafiiti keessanirraa kaatanii dhuftan akkuma sila barsiisaan jedhan innumtuu qormaata tokko miti maaltu xiqqoo ishee raftee ganaa ijoollee noo rafne akkam rafiitiirraa ganama kaasta jette achi ganama kanaan utuu sammuun keessan waa'ee sooshaalii kana asii achiin jedhin ganama barii sammuu ganama barii sana ka'een dhuftanii yaa waaqayyo koo jettanii galateeffattanu guyyaan keessama akkam waan ifa ta'a. Akkam sammuun keessan qaamni keessan yeroodhaaf malee rafiitiin sun kan isin qabu sirrii sana irratti mataa gad isin qabachuu barbaadu alarraa kaatan immoo gara kanan dhufa jettan anas dhuftan immoo sammuun keessan hafuurri keessan laphee keessan gammachuudhaan kan guutame ta'e ammallee gammachuu waaqayyoon wajjiniin haa ta'u. Kanaaf egaa dhumarratti maal jedhee jira? Hafuura soodaa waaqayyo nurra hin keenye hafuura jajjabinaa malee nuun jedhee jira miti. Hafuura soodaa hin qabnu. Kara kamiinuu hin sodaannu. Ejjera keenya amma ormatu nu sodaata, alagaan nu sodaata malee nu waan sodaannu hin qabnu. Maal inni sodaatamu? Maal sodaanna? Seera eegamu namni seera qabu akkamitti sodaata? Namni seera qabu, namni safuu qabu, namni waaqa qabu akkamitti sodaata? Jaalala waaqa qabdu nuti keessan qabdu? Dhugaa rabbii moo qabdu? Namni waaqayyoon sodaatu sodaa hin qabu jedha. Namni waaqayyoon jaallatu sodaa hin qabu. Maaliif yoo jettani namni sodaa qabu waaqayyoon hin qabu hin jaallatu jechuudha. Maaliif jaalalli ni dhugaan sodaa oddoodhaa balleessa jedha. Sodaa balleessa wajjin taa'uu hin danda'u. Sodaaniif jaalalli wajjin taa'uu hin qabu. Tokko badii hojjenne cubbamaadhaan fuula fuulduree waaqaa fuula waaqaa dhaabbachuu hin dandeenyu badii adda addaatiif jenna. Garuu jaalala waaqayyoon kaayyoo jaalala waaqayyoon nuu qabu madaallee ala ilaallu cubbunni hojjennee irra jennee guddisne sun jaalala waaqayyoo irratti baay'ee xiqqoodha. Lakkaa'amuu iyyuu hin danda'u. Dhiifama isaatiif dhaabbanne abbaa keenya gadi ta'eef galanni isaaf haa ta'u. Kanaafuu hafuura sodaa qabaachuu hin qabnu. Egaa barsiisaan keenya gaariitti nu barsiisee jira. Namoonni kennaa adda addaa qabdan kitaaba barreessuu dandeessan, walaloo barreessuu dandeessan, afaan keenya kan ittiin dagaagsine amantaa keenya ittiin calaqqisnu waaqayyo kan nu kenne haala walitti haala akka kanaan dhufnu kanaan amantaa keenya walitti cimsannu hundumti keenya kaayyoo yookaan kennaa waaqayyo nu kenne sanaan jajjabaachuun nu barbaachisaa jechuudha. Kara biraatiin keessi keessan namoonni tokko amma silallee barsiisaan jedhee jira. Akkuma beeksisaati kuni waa'ee adeemsa amma manni amantaa keenya keessa jirtu kana ilaalaa jirra. Hundumti keenya waa'ee amantaa keenya hawwiin